Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhe isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lubee Girmaati. Qondaaltonni olaanoon poolisii federaalaa walitti qabaa olaanaa Komishinii Marii Biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ariyaa fi qondaaltota komishinichaa biroo waliin mari'ate. Komishinichi erga hundeeffame hojiilee milkaa'oo hojjechuu heeruudhaan poolisiin federaalaas deeggarsa barbaachisu akka taasisuuf gaafatanii jiru. Fuuldurattis waltajjiiwwan marii qophaa'an nagaan akka gaggeeffamuuf tumsa isaan cimsee itti fufuu akka qabu ibsu ragaan poolisii federaalaarraa argame ni mul'isa. Komishinarri Jeneraala Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el komishinichi naannawaa garaagaraatti waltajjiiwwan marii gaggeessu rakkoo nageenyaa tokko malee akka raawwatamuuf walta'insaan hojjechuudhaaf marii gaggeeffame irratti waliigaluu ibsanii jiru. Barattoonni Itoophiyaa 100 olii carraa barnoota bilisaa Chaayinaa mo'atanii Yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamanii jiru. Barattoonni Itoophiyaa 143 ta'an carraa barnoota bilisaa yookaan iskoolarshipii mootummaan Chaayinaa kennu mo'atan akaakuu barnoota digirii jalqabaa fi sanaa oliin Yuunivarsiitii Finfinneetti kan ramadaman ta'uun gabaafamee jira. Pirezidaantiin ce'umsaa Yuunivarsiitii Finfinnee Saamu'eel Kifilee Yuunivarsiitiiwwan Chaayinaa Yuunivarsiitii Finfinnee waliin hariiroo gaarii kan qaban ta'uu heeruudhaan carraan kun barattoota yuunivarsiitichaa leenjisuu irratti bu'aa kan qabu ta'uu himanii jiru. Sirna kennaa carraa bilisaa kanarratti barattoota 22 kan dorgommii ga'umsa afaan Chaayinaa mo'atanis dabalataan badhaafamanii jiru. Walga'iin Koree bakka bu'oota dhaabbii Gamtaa Afrikaa 47ffaan har'a Finfinnee waajjira muummee gamtichaatti gaggeeffamee jira. Walga'ii kanarratti dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa Muuzaa Faakii Mahammad hooggantoota gamtichaa biroo walitti qabaa korichaa fi ambaasaaddoroonni biyyoota miseensa gamtichaa hirmaatanii jiru. Walga'ii kanaan walga'ii mana maree hojii raawwachiiftuu Gamtaa Afrikaa 44ffaan guraandhala 5 fi 6 bara 2016 gaggeeffamuu fi yaa'ii gamtichaa 37ffaan guraandhala 9 fi 10 bara 2016 gaggeeffamu irratti wixinee dhiyaatu irratti ni mari'atama jedhamee eegama. Kana malees Koreen kun raawwii hojii dhaabbilee adda addaa Gamtaa Afrikaa jala jiranii fi walga'ii gamtichi bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti gaggeesse ilaalchisuudhaan gabaasa ni dhaggeeffata jedhame. Magaalaa Jimmaatti balaa abiddaatiin lubbuun namoota 2 darbe. Balichaan suuqiiwwan 4 guutummaatti barbadaa'uu fi namoonni 2 abidda dhaamsuuf tattaafataa turan lubbuun darbuu qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa Inspektar Olaanaa Geetahuun Girmaan ibsanii jiru. Namoota biroorras miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan ga'uu fi balaa abiddaa mudate kana dhaamsuudhaaf hawaasni hirmaannaa bal'aa taasisuu kaasuudhaan ka'umsi balichaa fi tilmaamni qabeenya barbadaa'ee qoratamaa jiraachuus himanii jiru. Naannolee Oromiyaa fi Somaaleetti hojiin hirmaata marii biyyaalessaa adda baasuu torban dhufu keessa kan gaggeeffamu Komishiniin Marii Biyyaalessaa beeksise. Kutaalee biyyattii wal dhabdee fi mormiin keessatti uumame keessatti mariin biyyaalessaa kan gaggeeffamu ta'uu walitti qabaan komishinichaa Piroofeesar Masfin Ariyaan dubbatanii jiru. Paartiin Uummata Affaar, Paartiin Federaalaa Sidaamaa fi Paartiin Bilisummaa Ogaaden paartilee marichatti hirmaachuudhaaf waliigaltee mallatteessuu Piroofeesar Masfin heeranii jiru. Meeshaaleen kontirobaandii qarshii miiliyoona 287tti tilmaamaman qabamuu Komishiniin Gumurukaa ibse. Komishinichi mudde 26 hanga amajjii 2 bara 2016tti ordoffii taasiseen meeshaaleen kontirobaandii galii qarshii miiliyoona 140.7 fi meeshaaleen daldala alaa qarshii miiliyoona 146.3 waajjiraalee garaagaraa dameesaatti qabamuun heeramee jira. Meeshaaleen qabaman kunis uffannaa, meeshaalee elektirooniksii, buna, qorichaalee, meeshaalee faayaa, jimaa, baala sammuu adoochuu, qaamolee jijjiirraa konkolaataa, zayita nyaataa fi maallaqa biyyoota garaagaraa ta'uu ragaan komishinicharraa argame ni mul'isa. Oduu biyya alaatiin ammoo Israa'el waraana Gaazaa keessatti gaggeessaa jirtuun boombiiwwan 10,000 fayyadamuu fi Gaazaa guutuutti haleellaa qilleensa 100 lakkaa'amu raawwachuu himte.
Tarkaanfiin kunis erga Hamaas onkoloolessa torba bara 2023 kibba Israa'el irratti haleellaa baneen booda haaloo ba'uudhaaf kan eegalamedha jedhame. Qondaaltonni Gaazaa erga yeroo waraanatti eegalee kaasee manneen Gaazaa keessaa harka 50 ta'an barbadaa'u keessa jiraatamuun dhaabbachuu yookaan miidhaan hirra qaqqabuu kan himanii fi akkasumas namoonni miliyoona 2 yookaan uummata Gaazaa keessaa kan dhibbeentaa 85 ta'an mana isaanii gadhiisanii baqachuun gabaafamee jira. Suuraaleen karaa dirooniitiin magaalota Khan Yunis, Magaazii fi Raafaa keessaa kaafamanis badii guyyoota 100 darban waraanni itti gaggeeffameen qaqqabee hedduu cimaa ta'uu ibsanii jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii jechaa nagaan bulaa.